السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركبوا الإنجرة جرتو أردفتو تابي تاوتوت يوتيوب channel اللي منزلت تركمتن نجيني تتنسال لا تنكبجا وكجرتني تسناكي تسنجا أردفتو تا أمنتا مسلمة كسمو واقفتا أرثوذكسي hundi keessanu osoo amantaa waliin qoonne kan Oromoo taate dhimmi Oromoos ilaallatu hundi kan ka'e yeroo ammaa sana waan ayyoonni ta'etti jirtu dhiisnee ol deebinee mana keenya cufannee taa'uun kun ana akka nama tokkooti baay'ee takka na gaddisiisaa jira. Dhuguma dubbachuuf akka nama tokkooti baay'ee na gaddisiise. Of qabuun dadhabe yeroo hundaayyuu ijji koo na baduudhaaf deemu jirti. Oolmaan Jawaar Mohammad kan hin turre, oolmaan Baqqalaa Garbaa kan hin turre, oolmaan hayyoota Oromoo kan mana hidhaa keessa jiranii kan hin turre, oolmaan qeerroo Oromoo kan mana hidhaa keessa jirtu kan hin turre. Oromoo bara baraan biyya hayyuun keetti salphatu keessa jirta. Bara baraan biyya hayyuun keetti xiqqaatu keessa jirta. Kana yoo jedhu nama akka Jawaar Mohammad jaarraa 21ffaa kana keessa dhabne jechuun lubbuu nama miliyoonaa osoo gurguree nama akkasaa abadda nama buuteen argannetti beekama. Maali kana hunda wanni jallisnee deebinee rafnuufi? Maali kana hunda eessa jirti hawwatiin siiqqee? Eessa jirti abbootiin gadaa? Eessa jirti abbootiin amantaa? Akkamitti har'a nama kanneen dagatan? Gadi baatanii amma kaleessaa Facebook irratti gurguranii gara waa dubbadhuun dhabe. Jawaar faatti isaa dubbachuu dadhabaatiif barreeffama yaaduuf kennatanii yaada isaan irraa mootummaan waan abbaa murtiitti waan tokko kenniniif mana murtiitti deebi'anii jettan. Kuni jecha akkanaa jennee cadhisuun kuni sirrii miti. Fakkeenyi isin kaasa Jaalladhii Gammadaa mana hidhaa jira osoo jennu Jaalladhii Gammadaa agarraa akkasii dhabde. Amma garaan kee na bu'us ijjitii ana dhimmaan taatus of qabee obsee dubbachuu barbaada waan ta'eef bu'uun barbaanne ijjina keessa ba'a jirtoota. Amma immoo godaannisa yoomuu fayyine godaannisa bara baraa kan yoomuu fayyinetti Oromootti deebi'uuf jira. Maa cadhistanii Oromoo falalaalaa fara barbaada. Lakka hayyoota tan osuma beellama itti dheereessanii hanga du'a isaanii hanga reeffa isaanii isin gabbaasanii eegdanii. Oromoo hanga du'a isaanii isin gadi baasanii eegaa jirtanii. Maali? Waa'een isaanii kun kan nu cadhisiisu ta'e, waa'een isaanii kun kan obsa nuu kennu ta'eeti kan cadhisnuufi. Oromoo salphinaaf deemaa jirta. Salphina guddaa keessa seenaa jirta. Salphina yoomuu keessaan baane, seenaa yoomuu si keessaan baane. Godaannisa xolbuudhaaf deemaa jirta. Waa'ee Jawaarii kana maaliif akkasiin cadhiftuun naa galuu dide? Yaa uummata gadi baay'aa uummata gadi baafalmadha. Namni kun dantaa mataa isaatiif miti kanarra mana hidhaa san keessatti raramaa jiru. Dhimma mataa isaatiif yaadeeti miti. Yookaan ilmi kiyya achitti naa dabarfata intalli tiirra naa dabarfatti. Haati manaa tiyya sirra naa duroomte ana sirra durooma cee miti. Osoo lubbuun kee jirtu osoo lubbuu tiyyaan argu. Biyyi tiyya Oromiyaan sabni kiyya Oromoon na jalaa qubeen cabin na jalaa lafeen isaa lafatti hin badinidha. Har'a osoo beekumsa gaarii qabu osoo qabeenya irraa nuree akka gaarii jiraachuu danda'u saba kanaaf kenne har'a kana salphatu jira. Oromoon bara baraan tokkummaa dhabaa fi waliigaltee dhabaa fi kaatee humnaaf qabduun falmachuu dhabaa bara baraan qaroosi jaamsan bara baraan hayyuu dhabaa jirta. Oromoo salphinaaf deemaa jirta. Sitti hin fakkaatin malee wallaahi salphachuuf deemaa jirti. Ana akka nama tokkootitti wallaahi ka Rabbiin na argu ijji tiyyaayyuu naaf ragaadha. Ganama numa bu'a galgala numa bu'a. Du'aayinis ta'e waan hundaanuu Rabbi kiyyatti bu'uutti jira. Garuu humna dhabe. Har'a osoo Jawaariin mana hidhaatiin ni baafna waan qabdu maallaqa lafa gojjanii waan agarraa ifaajee dalagadhe hunda isaa walitti qabee gurguree tabaankii jirtus baasee qabeenya abbaa kiyyaallee itti dabalee Jawaar Mohammad ni baafadhaa ture. Hayyoota Oromoo ni baafadhaa ture. Garuu amma booda Oromoon nama akka
Jawaar hin argatti jedhee abadan abin eegu. Kabira bilisummaan isin Jawaariin booda ni finna jettan qelee haasettu. Amma boodatti bilisummaan Jawaariin dhufti. Bara baraan gabrummaa hiddaan buqqifnaa goota keessan qallabaa goota keessan rasaasaa kennaa goota keessan manidhaa keessan nyaachisa ajjeesiisa bakka inni itti bu'ee dhabsiisa. Bara baraan Oromiyaan ni bilisomti qabsaa'an ni qofa qabsoonitti hojjechuutu amma booda taatu. Amma booda warri Jawaariin booda bilisummaa argannaa Jawaar waan tokko gaafa ta'e qabsoonitti fufaa ilmaan itti guddisna jecha akkasii fayyadamuuf teettan rabbi isin haa balleessuuf isin jedhan. Hin argatan waan akkasii. Amma booda bilisummaan Jawaar booda dhuftaaftu. Oromoo hayyuu kan keenyaatuuf deema. Salphinaaf deemta. Taanna dhiigammadaatu isinii deemuuf deemaa jira. Baasaa Baqqalaa Garbaa. Iyyaa fi Hamzaa Booranaati. Iyyaa fi Jawaar Mahammadi. Iyyaa fi qeerroo Oromoo kumaa ta'an kan manidhaa jiru. Mali faayidaan keessan. Oromoo sagalee hayyoota teennaa ta'a. Hin rafinaa salphatuuf deemaa jirra.